hojiin dippiloomaasii biyya cimee itti fufuu qabaa jiran ambaasaadar Muluu Salamoon Roobiyaa Barraa gabaasa dabalataa kana qindeessitee dhaggeeffannu. Hojiin dippiloomaasii rakkoo keessa taa'ame bu'aa biyya kanaaf argamsiisaa jiru cimee itti fufuu qaba jedhan ambaasaadar Muluu Salamoon. Ambaasaadar Muluun biyyattiin yeroo COVID-19 addunyaa kanarratti miidhaa qaqqabsiisaa ture dabalatee biyyi kun dhiibbaawwan garaagaraa biyyoota alaarraa ishee mudachaa turan hooggansa cimaa fi hojii dippiloomaasii hojjetamaa tureen kan dandamatti ta'us eeraniiru. Rakkoo baay'ee jira ture anbattaa lookast COVID waraannis jira nageenyi hin jiru ture rakkoo baay'ee ture. Kaanis immoo biyyi waan guddaan United Nations European Union hundumti isaanii nurratti ka'anii baay'ee nu rakkisaa turan garuu xaarrii mangistii keenya walitti dhufnee cimaanee waan xaarreef waaqnis itti dabalameet rakkoon isaa nurraa deemee karaa kaaniin kinoo uummannis biyyis bakka nagaatitti hoggaa deemu isaanis deebi'anii nu wajjin hojjechuu jalqabaniiru amma hoggasiis akka ganaasaa wajjin walitti deebi'uudhaaf baay'ee hojjechaa turre. Guddinni dinagdee amma hojjetamaa jiru akka itti fufuu fi nageenyi waaraan akka dhufuuf rakkoo jiru mariin furuun murteessaa ta'us ambaasaadar Muluun himu. Kun responsibility kiyyaa miti odoon hin jedhin nu hunduu akka namaatitti akka ijoollee biyya kanaatitti akka ijoollee Itoophiyaatitti dubbii keenya kun ennee hundumti keenya ciminaan haanuma dandeenyu xaarree nageenya biyyaa nageenya uummataa fiduu nurra jira. Investorota hawwachuu fi maqaa gaarii biyya kanaa cimsuuf dippiloomaatota biyyoota garaagaraatti bobba'anii jiran irraa ammas hojii guddaan kan eegamu ta'uu dubbatu. Dubbii biyyaa jedhanii halkanii guyyaa sammuudhanis garaadhanis lapheedhanis isa yaadanii piroograamii baasanii ofii hojjetanii kaanis hojjechiisu biyyaaf hamma danda'anu hunduma isaa informationii barbaadamu kennu informationii barbaadamu fudhachuu mangistittis dabarsanii erguu hundumaa kana hojjechuun nurraa eegama. Kanaaf ammas ambaasaadoroonni haaraa nu bira buutee hojjettus ta'e hanfunduratti dhufanis dubbii nama tokko doon ta'een dubbii biyyaa jechuun itti dabaluunis investoroonni yeroo gara biyyaa dhufan qabeenya muuxannoo fi teekinooloojii irraa baratamu hedduu qabatanii dhufu waan ta'eef simannaan barbaachisu taasifamuu fi akka qabus dhaamaniiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa Bagazaalii Abbaas Malii manni murtii waliigala Oromiyaa tajaajila abbaa seerummaa qulqullina qabu kennaa gahee isaa bahuu qaba jedhan manni murtii waliigala Oromiyaa raawwii hojii ji'a 6 Adaamaatti qorataa jira qixxeessa laayyoo gabaasa dabalataa kana qindeesse. Qorannoo raawwii hojii mana murtii waliigala Oromiyaatti manneen murtii aanaalee fi manneen murtii olaanaa hirmaataniiru. Qorannoo kanarratti ciminii fi hanqinni kan ilaalame yoo ta'u, hirmaattonnis hanqina jiru adda baafnee irratti ni hojjennaa jedhan. Hojiin karoorsine kan milkoofne akkuma jirutti ammallee manneen murtii keenya mana murtii aanaa irraa qabee haga olitti kan nuti of ilaaluu qabna jedhanii yaada kennu. Tokkoon qulqullina wajjin wal qabate ammallee oddoo barbaadamu oddoo hawaasni keenya nurraa barbaadu hin qaqqabne. Hanqina guddaan ol bahee mul'atu hin jiru haa ta'uti raawwii keenya daraan cimsu raawwiin keenya kun ammoo qulqullina waliin deemu qulqullinaa fi ariitiin keenya akka walgitaa deemu akka irratti hojjetamudha kallattiin fuulduratti eegamu. Qorannoo raawwii hojii kanarratti kan argaman pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaas Mal qorannichi qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuu dhaqqabummaa bilisummaa fi itti gaafatamummaa akkasumas gaarummaa bulchiinsa keessoo fi dandeettii raawwachiisummaa irratti xiyyeeffatee gaggeeffame jedhan hanqinoonni jiraatanis raawwiin jiru olaanaadha jedhan. Hojiiwwan hojjetamaa turan akka ciminaatti kan ilaalle si'oominaa wajjin wal qabate bu'uura karoora keenyaati karoora keenyaa ol parsantii 79 raawwachuudhaaf karoorfanne parsantii 88 ol raawwannee jirra. Kanaaf naannoo si'oominaatti hojiin gaariin hojjetamee jechuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaqaawummaadhaa wajjin wal qabate dhimma jirudha. Dhaqaawummaan keessatti tajaajila kan keenya teknooloojii fayyadamnee uummata biratti dhaqaawummaa gochuudhaaf hojiiwwan teknooloojii wajjin wal qabame hojiin hojjetamaa jiru hammam raawwatameera kan jedhudha kan qoranne. Guutummaan guutuutti manneen murtii hundi taaqaa'oo kana fayyadamanii tajaajila akka kennan kallattiin kenname fudhatamee hojiirra oolaa jiraachuu isaati. Haqa uummataa barbaaduuf naamusni murteessaadha. Keessattuu dhimmi ragaa sobaa xiyyeeffannoo barbaada jedhan kanas furuuf hojjetamaa jira jedhan. Dubbiin naamusaa dagaagsuu mana murtii keessatti hojiin bal'inaan hojjetamee jira. Bakka immoo naamusi cabee argametti immoo tarkaanfii fudhachuudhaan tarkaanfiin adda addaa fudhatamee fooyya'insi jiru naamusa gochuu keessatti hojiin hojjetame gaariidha. Gaarummaa bulchiinsa keessootiif dandeettii raawwachiisummaa cimsuudha. Egaa dhimmi qulqullinaa dandeettiidhaa wajjin dhimmoonni wal qabatan jiru. Dhimmi ragaa sabaatii wajjin wal qabatan jiru. Kana fooyyessuudhaaf immoo hubannoo hawaasaa ragaanni uummata keessaa dhufa waan ta'eef ragaa sobaa kana xiqqeessuudhaaf uummanni gahee olaanaa qaba. Kanaaf hubannoon gaba sanaan kennamu jira. Inni kaan waajjiraalee ragaa kennan warratti xiyyeeffatanii hojjechuu
jechuudha. Maaliif ragaan barreeffama waajjiraalee adda addaa ragaa fudhu haqa dabsuu keessatti bakka olaanaa qaba waan ta'eef waajjiraaleen adda addaa ragaa kennan dhugummaa isaa mirkaneeffatanii ka'anii mana murtiitti kennuu akka qabanu kanarratti kan hojjetamaa ture. Kurmaana sadaffaa fi kurmaana arfaffaa keessatti hanqinoota jiran fooyyessuuf gamaggamni kun waan akeeke qabaas jedhan. Qulqullinni keenya mirkanaa'uu kan danda'u hirmaannaa qaamolee hundaa akka ta'edha kan gamaggamaa jiru. Kanaaf yeroo itti aanu keessatti kurmaana sadaffaa fi arfaffaa keessatti wanti adda gamaggamni kun galtee ta'ee kurmaana sadaffaa fi arfaffaa keessatti hojii kana caalaa karooraa ol hojjetanii dhufan jenneeti eegna. Namoonni bakka bakkatti gaafa socho'anii of eeggannoo gochuu akka qabanii fi gaafa haataman attu argan ammoo walii fi birmachuun seeratti dhiyeessuu qabanii jedhan jiraattonni magaalaa Shaggar. Roobee Abarraa gabaasa dabalataa akkana qindeessite. Yeroo ammaa kana namoonni hedduun bakka bakkatti yeroo socho'an moobaayilii harkaa maallaqaa fi wantoota biroo yeroo isaan tooftaa garaagaraatiin saamamanii kan nuti dhagaa jirru. Egaa tooftaan hannaa kunis yeroo yerootti bifa jijjiirratee dhufaa kan jiru ta'uu fi namoonni hedduun kanaan miidhamaa kan jiru ta'uudha kan nuti odeeffannee jirru. Dhimma kanarratti jiraattota magaalaa Shaggar dubbisnee mudannoo isaanii nutti himaniiru. Kiisii seene hoogganaan dhiisii jennaan ishii dhiisee natti dhufe. Ani immoo kiyya nagarre. Wallaanuu ceera ilmaan faana deemee foddeetan irraa hiisiseera kana namni immoo namni illee itti dubbattes namni tokko rakkoo qaba. Ani waan qunnamee tokko sitti namticha tokko keessa hin xabbeqoon jedhuun didee seene jalaa fudhatan deebi'ee ana hattuu dheedhee qabsiisuudhaa dhufe. Hattuun yeroo sadii sirkina laa fudhattee turteeyyuudha. Gizee tokko yaa'u na dawwalchiisaniitu machumaan na laa fudhatiitu akka nan dhabe. Inni gizee biraa immoo baabura keessatti Magaalaaatti gara haatan deemaa jiraayyuudha. Giffii keessa ture mattaawqaan kee gizee lafatti bu'uun argee jechuudha achumaan na lafa. Zayitii feenee osoo deemnus naataniiru osumaan taaksii tagaafos naataniiru. Na cina dhaabatee bo'aa ture. Gaafa inni itti siqeeni maal taate obboleessa koo maal taate jedheen gaafan gaafadhuuni bilbila kiyya na jalaa hatanii shaanxaa kiyya na jalaa hatanii harka duwwaan jira amma lafan deemuyyuu hin qabu nan jenna jabaadhu harrakka borii miti bor jijjiirama jira gatii ta'ee fi jabaadhu jedheeni of bukkee mana kiyya fudhadheen galeeni hojiyyuu gasheeni. Mucaan kun ana bukkee bulaa ganamaa kaasee galgalaatti achi hojjechaa galgalammoo na bukkee bulaa utoo hojjechaa jiru hojii hojjechaa jiru sanattis mi'a fudhatee badee na bukkee dhufees shaanxaa kiyya wayyaa kiyya hundumaasaa sassaabbatee ni badee kan nama garramu garuu useyyuu waasi kan ta'eef yoona ture. Namoonni yeroo bakkaa bakkatti socho'an of eeggannoo gochuu akka qabanii fi yeroo hattuu argan walii birmatanii seeratti dhiyeessuu akka qabanis jiraattonni kun ni himu. Namni tokko amma yeroo nama taaskii keessatti hin argaayyuu simchina hin callisanii ilaalan. Namoonni keenya kanarratti of eeggannoo guddaa godhachuu qabuun jedhaan. Yakka ittisuu fi nageenya hawaasaa eeguuf hawaasnii fi qaamni nageenyaa qindoominaan hojjechaa kan jiran ta'uu ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Shaggar gargaaraa komishiinaraa Darajjee Mul'ataa himaniiru. Namni akka ol eegu yakka akka ittisu isa oloo ta'e immoo odeeffannoo poolisiidhaaf akka kennu poolisiin immoo dhimma akkasii yeroo ga'u dafee qaqqabee tarkaanfii seeraa akka fudhachuu gochuudhaaf hojiin uummata waliin hojjennu hojii bal'aadha jechuudha. Yoo akkasitti hojjenne poolisii kumaatamaan lakkaa'u ganna tokko keessatti hirmaachiftee deeggarsi uummataa bakka hin jirretti tasumaayyuu nageenya fiduu hin dandeessu hannes samichis wanta dhaabsisuu hin dandeessu. Karaa kanaan hojjechaa jirra. Yeroo yakki tokko raawwatamuuf deemuu fi raawwatamee argamu hawaasni qaama nageenyaaf eeruu kennuu akka qabus gargaaraa komishiinaraa Darajjee Mul'ataa ni dubbatu.